Waltajjiin marii hooggansi mana maree bakka bu'oota uummataa fi waldaalee hojii gamtaa riifoormii guddinaa fi misooma babal'ina waldaalee hojii gamtaa irratti hubannoo akka qabaataniif gargaaru gaggeeffameera. Waltajjii kana irratti dameen waldaalee hojii gamtaa riifoormii diinagdee mandhalee keessatti qooda irraa barbaadamu akka baatanii fi guddinaa fi misooma waldaalee riifoormii gochuun akka barbaachise ibsameera. Waldaaleen hojii gamtaa humna maallaqaa fi beekumsa isaanii qindeessuun guddina diinagdee biyyattii ariifachiisuu keessatti qooda olaanaa akka qaban afyaa'iin mana maree bakka bu'oota uummataa Aadde Loomii Badhoo himaniiru. Oomisha qonnaa fi galtee qonnaa ta'an dhiyeessuu fi rabsuun gabaa oomishaalee tajaajilaa fi shaqaxootaa tasgabbeessuun aadaa qusannoo gabbisuu fi damee investimentii keessatti hirmaachuunis hojii bu'a qabeessa hojjechaa jiraachuun isaanii kaafameera. Waldaaleen caalmaatti bu'a qabeessa akka ta'anii fi caasaa iftooma qabu diriirsuun hojimaata ammayyaawaa bulchiinsaa fi gufuu ta'an sirreessuun hojii to'annoo fi hordoffii cimsuun barbaachisaa ta'uunsaas ibsameera. Riifoormiin jalqabames kaapitaala waldaalee fooyyessuuf ga'umsa fayyadama teknooloojii isaanii guddisuun gabaa biyya keessaa fi alaatti dorgomuu akka danda'aniif investimentii keessattis akka hirmaataniif ga'umsa isaanii akka dabalu himameera. Fooyya'insi damee kana keessatti gama dhaabbataa gurmaa'insaa fi hojimaataatiin akkasumas seeraan geggeeffamaa jiru cimee akka itti fufu miseensonnii fi hooggansi mana maree bakka bu'oota uummataa deeggarsa isaanii cimsanii akka itti fufan afyaa'itti aantuun mana maree bakka bu'oota uummataa Aadde Loomii Badhoo ibsaniiru. አጠቃላይ ሴክተሩ በተቋማት አደረጃጀት የአሰራር የአገልግሎት አሰጣጥና ሴክተሪ ፋይናንሲ ጉርማይንሰ dhaabbilee irratti hojimaataa fi kenna tajaajilaa irratti jijjiirama akka fiduuf darbees hojiirra oolmaa seeraa irratti rakkoo jiru hiikuuf sosochiinni gochaa jiru nuti hooggansii fi miseensonni maree bakka bu'oota uummataa ni tumsina. Ajandaa waldaaleen hojii gamtaa qabatanii jiran abbummaa fi itti gaafatamummaan qabannee galma ga'iinsa isaaf ni tumsina. Hordoffii to'annoo jabaas taasifnee qaamolee raawwachiiftoota sirnaan hojiirra akka oolchan gochuuf dirqama qabna. Miseensonni mana marees ajandaa kana dhimma guddinaa ta'uu baranii sirnaan akka to'atan akeekuun barbaada. Koomishinarri Koomishinii Waldaalee Hojii Gamtaa Itiyoophiyaa Dr. Geetaachoo Mallasa gama isaaniitiin dameen kun fooyya'insa diinagdee mandhalee akka utubuu fi waldaalee hojii gamtaa gabaa biyya keessaattis ta'e alaatti dhiibbaa uumuu danda'an horachuun barbaachisaadha jedhan. Dabalataanis waldaaleen hedduun hanqina dhiyeessii faayinaansii akka qaban akkasumas teknooloojii fi ammayyummaatti dafanii madaquu dhabuun isaanii rakkoolee eeraman yoo ta'u riifoormiin guddinaa fi misooma babal'ina waldaalee hojii gamtaa kun furmaata akka ta'u ibsaniiru. Sirni bulchiinsaa fi hojimaata isaanii nama baratee fi beekumsa gahaa qabuun akka hoogganamuuf caasaa fi gurmaa'insa iftoomina qabu diriirsuun murteessaa ta'uu Dr. Geetaachoon ibsaniiru. Riifoormiin misoomaa fi guddina diinagdee guddina waloo biyya keenyaaf dhimma murteessaadha. Manneen hojii mootummaa sadarkaa ministeeraa hanga gadiitti dhimma keenyaaf xiyyeeffannoo kennuu qabu. Waldaaleen hojii gamtaa kan yeroo muraasaaf mul'atanii badan ta'uu qaban. Diinagdeen biyya kanaa jaalannes jibbines isiniin mirkanaa'a. Waldaaleen dhiheessii galtee oomishaaf shagaxarraa darbanii gara investimentiitti ce'uuf tumsa barbaadu. Itoophiyaa keessa sadarkaa biyyaatti waldaaleen hojii gamtaa fi yuuniyoononni 100,000 fi 6,000 miseensota miiliyoona 27 ol qaban kaapitaala birrii biiliyoona 59 galmeessan jiraachuu isaanii ibsuun baay'een isaanii garuu galtee oomishaa dhiyeessuu fi magaalota keessattis gabaa tasgabbeessuudhaa fi dhiyeessii shaqaxootaa irratti fuulleeffatanii hojjechaa akka jirantu ibsame.